Oromoon Jawaar Rumichirra dhowwuuf dhaabbate bula. Aljazeera mormitoota biyya Itoophiyaatti jeefaman. BBC Afrikaa kitaabii badhaafama Noobel maddan Marokkaan daamuun qa'ee dhaloota sarratti biddaan nyaatan. BBC World News mormii muummee ministeera Itoophiyaa godhamtu lubbu galaafate. The Guardian lakkoofsi namoota jeefamanii 67 dhaqqabe. Press TV Jawaar filannoo dhuftirra qophii ta'uun dhaga'ame. Reuters rogeessi guddaaf daayirektarii OMN siyaasaa cima dabalata. Afrikaan News rogeessi beekamaaf namni miidiyaa Jawaar Mohammad filannoo dhuftirra tabiyyiif bowwomataa ta'uun oola. Agency of French Press dabalate miidiyaaleen addunyaa gurguddoo waan Itoophiyaan torbe darban keessa oolte bultu walirra fuudhanii gabaasuun irra hoote dhaabbat mootummoota gamtoomanii imbaasii Ameerikaatti damee Finfinneetiif dhaabbileen idil addunyaa hedduulleen Itoophiyaa biyya hamma ilaalchisuu wajedhanii gareen biyyattii shakkiif sodaan guutamu namu waan ji'aaf nyaatu raashin mana bitachuun gatiin shunkurtaa zayitiif waan hedduulleen qaaloof. Onkololees 22 barkum 2019 ministeerii muummee Abiy Ahmad Ali marii dilee paarlama biyyattii waliin godherra namooti tokko